الله يا رحيم يا رحمن لهدي بو إراك هفن تانو harka kan kee eeggataa teenya nu tolchi gooftaa khaatima teenya Allahu ya Rahimu ya Rahmanu laadhibuu irraa kaafnu taanu harka kan kee eeggataa teenya nu tolchi gooftaa khaatima teenya الله يا رحيم يا رحمن لهدي بو إراك هم تانو harka kan kee eeggataa teenya nu tolchi gooftaa khaatima teenya Allahu ya Rahimu ya Rahmanu laadhibuu irraa kaafnu taanu harka kan kee eeggataa teenya nu tolchi gooftaa khaatima teenya Mee osoma jirtu du'allee beeki sinqeeffataa qophaa'i eegi dunyaan lahdiin buutuu duroomi deegi toltutti fiigi dhiisi hammeenya imalli akiraa yoom akka taatu hin beeknu ka dhiyaatu ka fagaatu ganaa jennee yeroo fixuun hin taatu ufi jabaatuun dirqama keenya الدنيا كلها دار زوالي مثالها كما سل الخيال أبجوك سجرا دمك وفيالي قابدك أهلي الله دينك هنيان qabriin ganda dhayne galuun hin taane warri duraan dhaqee asiin dachaane waan deemnu na gobbeeffannu jabaanne waan hafuun hin taane imaluun keenya amna fagoo sinqii malee hin baanu nama sinqeeffataa jiruun fakkaannu nama imalarraa hafus hin taanu mee haa jabaannu yaa jamaa keenya akkuma dabareen jiruu nu geette dabareen du'aallee nu eeyditeette sinqii mal qabda waan isif ol keette waan laftu seete dubbiin jabeenya كل نفس ذائقة الموت جدينوف لمسه خالق نكوتي مالي جتشون قابي كان كوتي مي أكم تانا أمني فقهنيا الله يا رحيم يا رحمن لا ديبو إراك أفنن تانو هركا كان كي قتال تينيا نتولي قوفتا خاتمة تينيا Rabbiin keenya dura duuba marmaare akka nuti keessaa alatti hin qaarre kulli mooraa du'aa nutti ijaare nu hundi maarree dhabamuuf teenya jecha kulli jedhu marfamne teenne akka nama kulli kana hin seenne akka nama rabbiin bor waliin geenne waan rabbiin feene shaagalaa teenya duuti kuttuu mi'aa jiruu dunyaati kanaaf akkas jedha nabiin rabbiiti aksiruu zikrahaa zimiin lazzaati dhayxin dhihaatti galti fageenya wanni odutti deebitee waa laafti qiyaaman jalqabaa guyyaa du'aati guyyaa duniyaarraa gala ka'aati xiqqeesse dubbata arrabni keenya namni guyyaa isaatti dhufte duuti qiyaamansa guyyaa sanitti buuti yaamachi yaa cinqaa baha lubbuuti nutti haalaffisu khaliqni keenya مصطفى لمن قاف دو أساني إرها جراتو نقاف رحمني دوتي جنكا قدا قبدي جداني جالن خلقي دا رسول كهنيا سكران دعا جبدو دايا إلهي نولا في سجنكا تباهروهي كلمة شهادة أفان نكاهي يا رب نتلجي كاتمات إنيا هم فين ترسي قبا قصورا قلقلو ما توكو بلا قبورا ربي نوها قدو من سرورا أما نقورا أجل كهنيا warri duraan dhume gorsa sintaane ka fooqirraa kufee lahdi godaane ka cinaachi isaa biyyatti aane homaan fudhanne qabeenya addunyaa hiriyaate warra godaan ilaaltu kan dur waliin olii gadi utaaltu harka keetii yoo geessite awwaaltu kanarra maallallanne fakkeenya الله يا رحيم يا رحمن لا ديبو إراك أفنن تانو هركا كان كي قتال تينيا نتولي قوفتا خاتمة تينيا warra filmaan isaas faana hin baane haga barbaade maaf garaa hin nyaanne namni tokko keessaa biratti hin hafne inuun caqafne laadiga keenyaan
hanga haala nama jabaallee taanaan lafa jiru warra isaatti aanaa nu hanguma jirru jabaa fakkaanna jabduun nu yaamnaan dhabne jabeenyaa. Meeshaa nam tokko siniif odeessa seenaa isii keessa dinqii dhageessa ittiin dammaquudhaaf hirriba keessa baay'ee baheessa waliin dhageenya. فاطمة الزهراء المنامين هاتي حسني في هاتي حسيني هذا منالي تبرزيني ميودو زيدي كول برانجهنيا هاتي إسي خديجة الكبرى دا مجتي نبيتي بيكتو دقادا وانو يادا شفتي وانا كرادا يادا چونغاري دا آكرات إنياب yeroo nabiin sargii isii qopheesse aliyyul heydara dafeerumsiise dhayxee booroo abbaa mana sii geesse booyotti teesse booroo isaa geenyaan. Aliyyiin gaafatee boo'uu isiitiif jedhee narra guyyaan kan ulachuuti maaliif boota guyyaan ka gammachuuti karaa halaalaati wal bira geenyaan. jedheeni aliyyiin gaafii dhiyeesseef guyyaa walii mamaa si gaddisiise. jetteen guyyaan kun waan yaadachiise waan mana lahdii galgala keenya. Waan isin deebifteef kunoo dhageessa yaa obboleettii too yaa obboleessa deebisitiin xalaa laalaa fageessa himma jabeessa gurraan dhageenyaan. yeroo an umriidhaan daa'imaa keessa namni waan heerumaa nutti odeessa garuu heerumni kun yeroo san keessa yaada waan dhihaatun se'uu fageenya. heeruma gaafas yaadaan fagoo kaa'e arramoo heerumee boroo kee taa'e asii baanaan laadii seenuufan booye kana booda laadii dhamanni keenya. jetteeni gaafisaa kanaan jawaabde rabbirraa haa fedhuu anis yaadde mata qabadhu yoo gorsa barbaadde yoo si madde himmaan akka uktii teenya. Menuu obboleetti obboleessa yaanni kun jiramoon jiru nu keessa mallattoo gaafiitiin siniif dhiyeessa addunyaa keessa godaanuuf teenya. الله يا رحيم يا رحمن لهدي بو إراك هفن تانو حركة كانك قتاد الدنيا نتولجي قفتا خاتماتهنيا. الله يا رحيم يا رحمن لهدي بو إراك هفن تانو حركة كانك قتاد الدنيا نتولجي قفتا خاتماتهنيا. الله يا رحيم يا رحمن لهدي بو إراك همن تانو harka kan kee eeggataa teenya nu tolchi gooftaa kaatimaa teenya. Allahu yaa Rahiimu yaa Rahmaanu laadhibuu irraa kaafnuun taanu harka kan kee eeggataa teenya nu tolchi gooftaa kaatimaa teenya. Nu tolchi gooftaa kaatimaa teenya. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو عمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك وبأسمائك الأعظم الذي سميته بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو اثاثت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا
ذهب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.